السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتو ويلكم الشم هاركفوني وندي كيسانو ألاف بيه كيسا تيكا ودا أمنتي كتا غندا أصون جنة هنتي كيسانو بغا جراتني وردفتوتا كيا ناف غلطوما وروني جالك أبرهن قد أمورا نوردفتن قالني كيسان دجاها تاو أمالي لايكي شيري قوشون دقاتين أكم إرسينتاني فيديو كيا naaf galatooma harkaa fayyaa argadha muraanni keessan isiniif haa ga'u isinin jedha warroota amma subscribe like share gootanii commentii gaarii naaf babbareessitan galatoomaa isinin jedha harki keessan fayyaa haa argatu yoomuu jechuudha. Egaa hordoftoota kee warroonni haaraa taatan immoo gama YouTube channel kiyya dabalamuun maatii YouTube channel kan naaf ta'a isinin jedha. Akkasii akkuma irra like share gochuun dagatina. Egaa amma gama viidiyoo dhufeetiin darba akkuma asirraa argitan kana firoo fi haadha seenaa fi aslii reediidha haadha firooti. Maasha Allah tabaarakallah mabruuk mabruuk firoon rabbiin ilma bakka guddaa ga'ee mul'ata qabu rabbi siif haa taasisu ilma aara galfii ilma haafizul qura'aaniin ka sadarkaa guddaa ta'u ka mangistii ta'u ka haadha miti. namni marti itti gammadu rabbi siif haa godhu homaa miti rabbiin abbaa manaa keetii reedillee ummi firaa'ollee reedillee rabbi walitti isin haa deebisu rabbi giddiin qabu jidduu keessanii hamtuu hunda kaaseetini walitti isin haa deebisu haadhaaf abbaan ilmoon bakka takkatti yoo argamanii guddisan gammaddii rabbiin walitti bakka takkatti isin haa deebisu wanta jidduu keessan hamtuu jidduu keessan addaan isin fageesse rabbi walitti isin haa dhiyeessu. Maalifi namni ilmoo kana osoo wajjin ilmoo kana jiru kana maashaallah tabaarakallah irraa jedheetiin jira rabbi guddisee galma guddaan haa ga'u ilma boru mul'ata qabu rabbi haa taasisu rabbiin waan ati yaadde miti haadha firoo rabbi ilma kan kita ati yaadini olitti ilma mul'ata qabu rabbi si haa taasisu guddisee galma guddaa si haa ga'u ilma bakka har'a hamileen keessi cabee reefuu ilmoo takka deetteetiniin abbaa manaan kan keessirraa gara biraa deemuuf hamileen keessi cabe kan ilma boruu bakka sadarkaa guddaa ga'ee itti gammaddee ilmee kee likkii gammachuuti ittiin jiraattu rabbi si haa taasisu namni gara tokko yoo abbaa manaatiin walitti bu'ee qalbiin isaa cabde ilmaan boru gammaduun isaa nafu abashiru saabiriin jedhe rabbiin nama ofsee waan hunda sabare tokko gaafa tokko gammachiisuun isaa nafu maalifi barnoota tokko yoo baratan Allahu akbar azaanni bahee jira jechuudha. Barnoota tokko yoo baratan dirqama awwala qormaata sadarkaa guddaa ga'uuf sadarkaa sagatti sadarkaatti taruuf kifilirraa kifilitti taruuf qormaata barbaachisa jechuudha. Jireenyi addunyaa tunillee akkasuma san qormaata nama qormaata kana obsetu waan guddaa boru waan bal'innaa waan gammachuu tarii waan rabbiin beekanii rabbiin giddii hin qabu laaffisee isuma kana of beeksisee qajeelchee gara ilma isaa kana deebi'ee ilma isaa kana si wajjin nama guddifatee galma guddaan ga'u rabbiin haa taasisuuf rabbiin isallee haa qajeelchu rabbiin isallee of haa beeksisu namni ilma akkana jiru kana haadha manaa ofii wajjin awwala ilmaan hedduu horee guddisee galma guddaan ga'ee yoo fuudhellee akkasi fuudha nama reefuu kichuudha jechuudha namni reefuu ilmoota akka da'e nama reefuu kichuudha jechuudha nama reefuu lafa ol ka'u akkasii rabbiin of isa haa beeksisu bakka isa fakkaanne dhaabate bakka isa fakkaatu dhiise jechuudha. Rabbiin walitti bakka takkatti hamtuu jidduu teessanii kaasee amrii kulli laaffisee bakka takkatti deebi'ee nama ilma kana guddisee gammachuun jiraatu rabbi isin haa taasisu wanta jidduu keessan jiru wanta walitti deebisuu isin dhoorgullee rabbi haa laaffisu rabbi giddii hin qabu namni kamuu ani fakkeenyaaf akka kiyyaa dhiirsaaf niitiin namni kamuu sunsumaan akka oromoon jette sanii sunsumaan sadiin osoo walitti hin buune hin oolu jechuudha akkuma sani haadha abbaan manallee walitti buunuma jiru jechuudha isin hin bichaani miti namni martuu gabbaa'een dubbanne malee gabbaa'een himanne malee walitti buun isaa hin hafu jechuudha soba kan namni osoo walitti hin buune jiraatu kijibaa jechuudha immoo walitti bu'aa hima araar malee rabbi akkasuma isiniif haa taasisu rabbi walitti isin haa deebisu ilma keessaniifu kana bichaa miti rabbiin ilmaan hedduu ammallee dabalee isiniif haa kennu walitti isin deebisee ilmaan babbareeda haafizul qura'aaniin ka mootummaa ta'u ka waa hedduu ta'u ka rabbiin isinitti haa kennu ammallee dabalee kana bichaa miti kanallee rabbiin guddisee galma guddaan haa ga'u
akkasii rabbiin osoo walitti deebitanii gammachuun kiyyaallee kama nama waan gaarii nama yaadu hundaafuu akkasuma dhiirsafniitiin gargar beekamu osoo bakka takkatti walitti deebi'anii bakka takka wal bira jiraatanii ilmoo ofii waliin guddifatanii namatti tola. Maaliif namni illee kan nama gammadu akkasii ilmoon ofiitun illee irra caalaa ilmoo ofii tanatu gammada jechuudha. Ilmoon ofii abbaaf haati isaanii wal bira jiraatan gammaddii jechuudha. Haadhaaf abbaan gargar yoo ta'e abbaa bira hin jirre saniif yaaddofti, yoo haati bira hin jirre haadha bira hin jirre saniif yaaddofti jechuudha. Ilmootu rakkataa jechuudha jidduu kanatti. Maaliif kun waan nama hedduurra ga'eedha. Walaakin rabbi walitti isin haa dhiyeessu, rabbi walitti isin haa kaleessu. Ilmi keessanillee akkasiin tola akkasitti gammadaa gammachuu isaatiif jecha bu'aa bayii chaalenjii hedduu obsitaniitiin walitti deebi'uu qabdanii. Ummi firoon maashaa Allah tabaarakallaa akka miidiyaa kanarratti argetti waggaa geette fakkaata. Akka waa'ee ishii gara tarte fakkaata. Rabbiin walitti haala haffisu osoo dubartii gariitii qaata dhiifteetiin hin deemtee heerumte walaakin maashaallah ubsitee ilma ofii kana guddifatuun isii immoo waan guddaadha maashaallah tabaarakallaa. Dubartii jechuun dubartii obsitee ilma ofii guddifattee bu'aa bayii hedduu keessa tarte ta'uma san darbitee ilmoo sanillee darbitee fiidee gara biraa deemtee heerumte osoo hin taane dubartii jechuun anillee dubartii jechuun ilma ofii rakkattullee ilkaanitti ciniintee guddifattee jechuudha. Ilma ofii chaalenjii hedduu keessa darbanii yoo guddifatan borummoo sadarkaa guddaa ittiin ga'anii itti gammadanii jechuudha. Akkasanii ummi firoollee maashaallah warroonni ilmaan keessan obsitanii abbaan manaa keessa yoo isin dhiisi ilmaan keessan obsitanii guddifattan abshiruu rabbiin gaafa tokko isin bashsharsiisu isin gammachiisuun hin tura malee hin hafuu jechuudha. Nama meeqa argine jechuudha. Rakkoo bu'aa ba'ii hedduu keessa taree obsee ilmaan ofii san guddifate ilmaan isaa sun gaafa tokko sadarkaa ga'anii barumsaan eebbifamanii hojii argatanii gammachuu san haati eebbisiisaa ilma saniirra argamte ka bu'aa bayii hedduu argite guddifatte gammachuu gaafa san argite jechuudha. Gammachuun isii rabbiin obsaanatu isin gammachiisa jedhe sanirra gammachuun isa sanii jechuudha. Namni obsine gammachuu hin argu obsaan aannan goromsaa dhuga akkuma jedhan sanii waa obsu wayya. Maashaallah tabarakallah rabbi ammallee isiinuu cimtu dubartii goobaziidha. Dubartiin akka ummi firoo abbaan manaa kiyya nagateettee ilmoo ishiin gatiin dubartii cimtuudha, dubartii goobaziidha jechuudha. Waan feetellee taatu obsitee ilmoo ofiitiif jecha bu'aa bayii hedduu kafalteetiin ilmoo ofii obsitee guddifattu wanni kana tare hin jiru. Rabbiin obsa bu'aa bayii isiin baate kana gammachuutitti haa jijjiiruuf ilma isii kana guddisee galma guddaa rabbi siif haa ga'u inshaallah. Ummi firoo habiibti abshiri rabbi ammallee akkuma duraa sanitti jajjabinnaa fi waa hunda obsuu kana rabbi sii haa kennu. Warroonni akka isiillee akkasuma rabbi jajjabinnaa obsa isheenii haa kennu. Warri ilmaan keessan obsitanii ilmootiyyaaf waa hundaaf qaqqabee ilmootiyya guddifachuu qaba. Sababa ilmoo tanaa waa hunda waan silaa namoonni tokko ilmoo fi bakka abbaan manaa ka inni na rakkate namatti ilmoo isaa wajjin na rakkise jedhee darbee gara biraa deema jechuudha. Waan akkasii sun hin barbaachisu. Ka biraa deeman sun illee dhiiruma akkasiisanii tarii kasan taruu ta'uu mala. Gaafsan ilmoon ofii kun nama cubbistii jechuudha. Ilma ofii kana wanni nama gahu hin jiru jechuudha. Qaama namaatirraa bahee akka itti gatan hin qabani jechuudha. Kanaaf namni boruu gammachuu rabbiirraa barbaada. Boruu obsee rabbiirraa waa argatu barbaada. Rabbiin shakkii hin qabu akka namaati miti. Gaaf tokko obsa kana gammachuutti nama baasa jechuudha. Kanaaf rabbiin nama obsee sabaree borummoo bu'aa bayii gammachuu san argu rabbiin haa taasisu. Maashaallah tabarakallah walumaan namni bareeda walumaan tola. Wanni martuu walumaan tolti. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Kanarra haasaa isinitti guddisu maaliif ani nama sirna godhatee fi nama walitti deebi'ellee baay'ee hedduu na gammachiisa. Maaliif namni tokko nama gargar maalii godhu kana gargar ta'uu kana na gammachiisa. Ana garuu walitti osoo deebi'anii na gammachiisa. Nama kana kamii robbo walitti haa deebisu. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Gorsi kiyya osoo ture share like subscribe gochuu hin dagatina na jajjabeessa. Sa'aatillee mee namni na gargaartanii sa'aatii yuutuubii kiyyaa na guuttanii isiniin jedha. Akkasii viidiyoo kiyya hanga xumuraa daawwadha. Like share godha. Yaanni kiyya jechi kiyya gorsi kiyya osanitti tole like tuquu hin dagatina share illee gochuu hin dagatina hamilee na jajjabeessa akkuma dura na jajjabeessitanii itti fufaa komentii yaada keessan sanduuqni komentii kiyya sa'a 24 banaa jira yaada keessan achi bal'isaatii waan feetan komentii jalatti naaf barreessaa.
Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagayaan naaf tura. Hanga viidiyoo biraa qabadhee isiniif deebi'utti viidiyoon kiyya kan guyyaa irraa waa'ee firoo maasha'Allah tabaarakallah mabruuk congratulation firoo baga gammaddee rabbiin guddisee galma guddaan si haa ga'u. Yaa hordoftoota kiyya nagayaan naaf tura. Hanga walitti dachaanutti firoo rabbiin guddisee galmaan haa ga'u. Ummi firoo rabbiin ammallee kana caalu rabbi isii haa gammachiisu. Gammachuu nama kamiitu gammachuu kiyyaa jechuudha. Rabbi ammallee galma guddaan ga'ee fi haa mul'isuu fi rabbi isaan lachuu walitti haa deebisuu jedhaan gama kiyyaa inshaallah. Rabbi laafisee rabbi rahmaanii rabbi giddii hin qabu. Nama gargar fagaate gargar faca'e walitti deebisuu ni mala. Rabbi amrii kulli haa raafisu. Baay baay.